Nagaan isiniif haa ta'u. Attam jirtu? Nu yaanne? Waaqayyo barumsa bareedaa ittiin jireenyi keenya jijjiiramu nu qopheesseera. Carraa argannee akka barannu godheera. Anaafis dhaabadhee mannaggeeffadhe malee tokkuma Waaqa isa carraa akkasii iddoo akkasii nuuf kennee mee harka keenya walitti buufnee Waaqayyoon galateeffanna. Tajaajila ammaatti ta'ee faarfannaa sagantaa barumtii kaasee jiru, diraamaa, aartii, hojii adda addaa hojjetamaa jiru. Kanaaf namoota tajaajilaa jiran harka ol kaasaa Waaqayyo isin haa eebbisuu jedhame. Tole egaa Waaqayyo nu gargaaree har'as barumsa keenya itti fufuudhaaf mata duree arfaffaa kan jalqabnu ta'a. Barumsa mata duree arfaffaa kanaaf mee daqiiqaa tokko mataa keenya gadi qabannee hin kadhanna. Namni kamiyyuu haa kadhatu. Natti dubbadhu jennee kadhanna. Akkas jedha kutaan ka'umsa keenyaa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin argaa. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni hin ba'aa. Ameen. Mee hin kadhanna. Tarii ulfina wangeelaaf miila keenyaan dhaabannee kadhannu. Yaada fuuraa keessa taanee Waaqayyoon kadhanna. Baroota keessatti ergaa kan qabdu yaa Waaqayyo. Yommuu ergaan kee gara namaa dhufu immoo waan toora hin qabne toora kan godhatu. Gooftaa jireenya namaa kan sirreessitu, hidhaa dhalootaa kan hiiktu, jireenya hiika dhabetti hiika kan laattu yaa Abbaa Sagalee. Carraa fiddanuuf laatte kanatti yeroo kana si kadhanna. Afurri kee afurri ogummaa, afurri barsiisuu, afurri hubachiisu maqaa Yesuusiin Waaqarraa gara keenya haa dhufu. Gooftaa dhaloonni fuula kee dhaabbatan kun yeroo kana dubbii kee dhaga'uudhaaf, barachuudhaaf of qopheessanii kan jiran. Yoo afurri kee dhufe malee barachuu hin dandeenyu yaa Gooftaa. Afurri qulqulluun barsiisaadha jedhee barreeffameera. Afurri kee dhugaan maqaa Yesuusiin gara keenya haa dhufu. Ilmaan kee kan narraa barataniin ta'u nagaan ilmaan keetiin baay'ata. Akkuma jedhame sirraa barannaa nu barsiisi. Yaada keenya kan jeequ humni seexanaa, ergaan dukkanaa qilleensarra ba'ee lafarra ba'ee tooftaa adda addaa fayyadamee jeequmsa garaagaraa fayyadamee dubbii kee dubbii mi'aa nu bukkee dabarsuu kan barbaadu ergaan seexanaadhaa kan caabe haa ta'u. Mee harka mirgaa ol kaasaa. Dadhabbiitti naquudhaan, hadoochaatti naquudhaan, akka namni hin dhaggeeffanne sammuu dhalootaa hidhuudhaan yaalii jajjabaa gochaa kan jiru ergaan Be'elzebul humni diiyaabiloos maqaa Gooftaa Yesuusiin kan daakame haa ta'u. Sammuu dhalootaarraa jireenya keenyarraa kan kufe haa ta'u. Kan rukutame haa ta'u. Gooftaa sagalee kee nuu ergi. Ana isa dubbatu afaan koo qaqqabadhu. Saba keetti dubbadhu. Sochiin ta'u harka keen haa to'atamu, hamaan haa qabamu, hamma xumuraatti nu wajjin ta'i maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Tole Nooraa. Egaan kakuu moofaa keessatti jechi ifa jedhu yeroo 505 akka ture, kakuu haaraa keessatti yeroo 66, walumatti yeroo 167 akka ta'e, akkuma kanammoo dukkana kan jedhamu immoo macaafa qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessatti 121 barreeffamee akka jiru, kakuu haaraa keessatti 47, walumaa galatti immoo kakuu haaraaf moofaa keessatti dukkana kan jedhu yeroo 168. Egaan afaan herregaatiin dukkana hir'isuu ifaa 168 hir'isuu 167 walqixa tokko. Kana jechuun dukkana keessa tokkoon jirra. Tokko kun immoo nurraa hin cabu. Warra torbee jalqabaa herrega isaa hojjennee ilaalleerra
kana ilaallee jirraa guyyaa lammaffaarratti karaa barsiisaa kadhimamaa Dookter Gammachiis Beekumaadha. Jireenya dukkanaa maaltu fidaa kan jedhamu yeroo torbee lammaffaa sadarbe keessatti ilaallee jirra. Beektonni kitaaba qulqulluu akka kaanitti waan afurtu dukkana kana fide biyyatti jedhame yaadama jedhameetu innis maal fa'i cubbuu kufaatii siyaasaa seexana mallattoo bara dhumaa jedhamee kaa'ama yookiin Yesuustu dhufuu ga'e kanumaafidha jedhama kan jedhu yaada garaagaraatiin ibsi bal'aan irratti kennameera. Guyyaa sadaffaas torbanarraa jechuudha. Ammas karaadhuma kadhimamaa Dookter Gammachiis Beekumaadha. Cuunfaa jireenya dukkanaa maaltu fida jedhu barsiifamee jira. Waa'ee cubbuuti yoo ta'ee fi Yesuus cubbuu namaa dhiisuudhaaf gara biyya lafaatti akka dhufe ilaalleerra. Waaqayyos immoo nu dhiise mini hojii marra jira jenneerra. Rakkoo siyaasaa biyyaan taphatullee yoo nu rakkiseef Waaqayyotu fura isa nu rakkisaa jiru hunduma isaa jenneerra. Dhiibbaa seexanni fidus Waaqayyo nurraa kaasaa. Ameen ameen. Bara dhumaati yoo ta'es inni addunyaa guutummaatti dhufa yoo ta'e iyyuu warri kan Kiristoos immoo jireenya bara baraaf qophaa'aniiru jennee isa kana ilaalleerra. Egaan har'a kallattiidhaan waa'ee amala dukkanaa fi amala jireenya ifaa, amala jireenya dukkanaaf amala jireenya ifaa kan jedhamu ilaalla. Warri yaadannoo keessan har'a qabattanii amala jireenya dukkanaa fi amala jireenya ifaa jennee ilaalla. Har'a immoo mee sirriitti harka walii jabeessaa qaba. Har'a kan barannu jedha amala jireenya dukkanaa fi amala jireenya ifaa barannaa jedha. Eeyyee dhugaa masaa dubbachuuf jireenya dukkanaa yeroo kaasnu mee nami amma dhalattan keessatti amma jiraattan keessatti jireenyi natti ulfaatee natti dukkanaa'eera. Anumtiyyuu waan hin dabarsaa jiru qaba. Maatii koo irrattis biyya koo irrattis waan akka dukkanaatu jira. Mee nami jettan aniyyuu beekaa dukkanadha barri kun kan jettan. Isa laga gamaas miti isa mana keenyaa kan argitan isa mana keessanii waa'ee ofii keessanii kan agartan barattee kan sitti dukkanaa'e maatii keetti waan dukkanaa'e kan fakkaatu mee harka keeraas. Mandaratti jiraattutti biyya Wallaggaatti biyya keenyaatti dachee Oromiyaatti dukkanni wayii kan sitti argamu. Maqaa Yesuusiin Waaqayyo dukkana kana hin galagalcha nurraati. Tajaajiltoonni yeroo ergaa dubbannu anuma dabalatee laa dukkana wayiin argaa nama kanarratti jenna. Dukkana wayiin natti mul'ata jenna. Jaallattan jibbitan dukkanni kun naanna'ee abbaama dukkanaa biraa dhufa seexana biraa. Dukkanni gaarummaaf ta'e hin beeku. Hafuura dukkanaa Waaqayyo nurraa kaasa. Yeroo harka Waaqayyoo ta'uusaa arginu immoo simbooliidhaan akka Yesuus bira dhufaa jiru immoo harki tokko ifa fudhatee itti deemaara. Ifa tokkoon argaa jenna. Inni immoo amantoonni keenya beeku yeroo ifa inni ilaalchuu jalqabu. Yeroo ni dukkana wayiin arginu immoo ifachuutti qabu. Maqaa Yesuus immoo isheen dukkana ittiin immoo ijoollee. Maqaa Yesuus hin dukkana. Dukkana yeroo jennu darkness is a symbol of devil. Afurri dukkanaa mallattoo seexanaati. Mee ameen. Mee namni mee waama dukkana wayi namoonni mtillee ammatuma teessanii yoo ijoollee irra buusaa inni dukkana wayi argitu achi ammoo seexana wayi fiffiiga sammuu namaa keessatti. Mee nuun fadhaa laala daqiiqaa tokko dukkanni wayi tokko hin jirtu masin. Afura dukkana mee harka ol kaasaa. Wanti natti dukkaneessu kun harkutamuudhaa dubbadame. Eeyyee kallattiidhaan nuyi amala dukkanaa fi amala ifaa barannaa amala dukkanaa keessatti dukkana jennee kan nuni hiikatti laachaa jirru waa'ee rakkinaati. Dukkana inni jennu rakkina ulfaataadha malee nunoo ibsaa dhabne yookiin biiftuutu ifa dhowwates miti. Kan dura yeroo baranne dukkana jechuun ifa dhabuu utuu hin ta'in haala mijataa dhabuudha. Jireenya gaarii dhabuutu dukkana fidaa jenna. Kanaaf waa'ee ifa uumamaaf namtolchee dhabuu miti. Jireenyuma isaatu yeroo waa dhibu dukkanaa jenna. Egaan dukkana isa jennu hiika amma barannuun rakkina. Mee walitti ba'a dukkanni rakkina jedha. Namoonni natti dukkanaa'e gaafa jedhanii ibsaan dhabe jechuudha. Baranoonuma natti dukkanaa'e nama dhabee kun jiru as keessa. Maatiin keessan natti dukkanaa'e jedhanii hin beekan. Isin hundi immoo jechaan ooltanii.
baratanii dookimentii mana taa'uun namatti hin dukkanaa'u. Haalli biyyaa jeeqamuun namatti hin dukkanaa'u. Haalli dinagdee jeeqamuun namatti hin dukkanaa'u. Dukkana natti dukkanaa'a jechuun garuu biiftuutu bari'uu dide, lafatu ifuu dide. Lakki dukkanni rakkina. Warra 225 keessaa tokko Yesuustu jedhe rakkina qabdu inni jedhe kun rakkina ishee 225 keessaa Yesuus waameera maqaa ishee. Rakkina qabdu jedhe malee rakkina hin qabdanii bashannanaa jiraattu isinitti tolaan jenne rakkina qabdu misiraachoo garuu ani firri keessan immoo moo'eera. Ameen. Himmoona rakkina gidiraa kana Waaqayyo moosisa. Egaa gabaabsee amala dukkanaa yookiin rakkinaa maaliidha jennee gaafa ilaallu utuu dukkanni rakkoo fidu qalamaan ibsame utuu qalamaan ibsame qalamii dukkanaa gurraachaaf dimimisaadha. Utuu qalamaan kaa'amatee dukkanni me dukkana ibsi utuu hin jedhee waa'ee dukkanaa dubbadhu yoo hin jedhee qalamaan utuu ibsuu barbaaddanii waan dukkanaa tokko qalama dukkanaadhaan ibsitu. Ituun dhandhamaan kaa'i jedhame immoo dukkanni rakkinaa kun maal fakkaata? Hadhaadha. Dhandhami isaa immoo hadhaadha. Ruutii boqonnaa tokko lakkoofsa 19-20 akkas jette No'aamini gaafa biyyaa baatee jireenyitti dukkanaa'e qeega dhiiftee yeroo baddu yeroo beelli biyyaan xabate waggaa 10f biyya sanatti rakkinni gaafa dhufe dhaxxee jireenya harkaa babbadee ijoollee ishee lamaan dhabdee harka guutuun baatee harka duwwaa gaafa galtu mandarretti yaa'anii Naa'omii baga nagaan dhufte Naa'omii ennaan an Naa'omii miti jette maqaa koo duriin na waaminaa natti dukkanaadha amma natti hadhaa'eera jette. Jara keenya biyya kana keessatti namoota baay'eetti hadhaadha akka wayyaan dhoffatu miti ayyaanichaaf safuudha. Ameen. Hammuma kana yookaan irraa hafnee lafa jenne ayyaanichaaf safuudha. Mee harka walii qabaa ayyaanichaaf safuudha kan bara kana si baatee jiru jedhame. Eeyyee kanaafi jireenya hadhee namatti hadheessaa jechuudha. Kun rakkina yeroo ibsinuudha. Egaan kallattiidhumaan amalli jireenya dukkanaa maali isa jedhu qabadhaame. Amalli jireenya dukkanaa maali? Amalli jireenya dukkanaa maali? Ituun amala isaa isinitti himin harka nama simbira jiruu qabdu ammas maali jettanii kaatanii sin yommuu sitti dukkanaa'u attam si godha jedha nama simbiraa gaafadha. Yaa'uu jireenyi sitti dukkanaa'aa jiru attam godha attamati jedha jal'umanaati. Fuulli kee maal fakkaataadha gaafadha. Namni jireenyi itti dukkanaa'ee jiru fuulli isaa maal fakkaata? Yungurraachaa jiru addana asiyoo. Feestaala ibidda bukkeen fakkaatu isa abiddi to'ee walitti bute abbaa coggaarree fakkaatu har'a baluu sirrii mitatanii hin beektanii itti dukkanaa'eera jechuudha. Hin taaneef jechuudha. Yeroo namatti dukkanaa'ee gaafa jiru haasaan namatti hin tolu, nyaati namatti hin tolu, faarfachuun namatti hin tolu. Fakkeenya Solomoon irraa maal jedha? Nama baay'ee gaddee jiruuf faarfannaan jedhe akka waan madaa soogidda itti naqaniiti jedha. Silaayyuu madaadha maalitti naqu? Nama baay'ee gaddee jiruuf faarfannaan akka nama soogidda fuudhee maalitti naqute? Takka na yaaddaa yeroo faarfadhaame ameen jedhaame yeroo jennu isin silaa'uu madaama wayiidhaala soogidda isinitti nanneela. Yeroo akkasii faarfadhu jechuutu hin ta'e boo'i utuu jedhanii hin dhufaaf jedhee yaada. Inni akka kootiifaa keessumaa hidhiin amma nama simbira juutti galagala gaafa sitti dukkana'ee boo'utti kaatu maal fakkaata ammati jedhame maal fakkaata? Ijji siraa hojjetan seeta malee fuula isa duriitiin seetu. Ijji siraa artifishaalii galee seeta malee maaliif jechuudha? Dukkanaa irraa kan ka'e boo'ichi fuula jijjiiru gaddu abaluun fuulli isaa sirrii miti jettu jaallatee miti keessaa ka'ee fuula balleessee inni keessaa ka'ee fuula nu balleesse nurraa hin ka'a. Barsiisa yoo ta'e iyyuu sagalee dhamee harka ol kaasaa inni keessa kootii ka'ee fuula na balleessu kun jedha. Narraa hin ka'a jedha. Maatii koorraa hin ka'a jedha. Biyya koorraa hin ka'a jedha. Ola deemaarraa hin ka'a jedha. Beekaarraa hin ka'a jedha. Wallaalaarraa hin ka'a jedha. Isa barateerraa hin ka'a jedha. Isa hin baranneerraa hin ka'a jedha. Namni jaallatee fuulan badu.
egaan maal fakkaata yeroo jireenyi sitti dukkanaa'u jennee ilaalleerra amala yeroo jireenyi dukkanaa'u yookiin yeroo jireenya dukkanaa yookiin jireenya rakkinaa tokkoffaa amalli jireenya dukkanaa amala ija namaarratti hojjechuu qaba. Amala ija namaarratti hojjechuu qaba. Faarfannaa 31 lakkoofsa 9 arrakkinattan jira gaddarraa kan ka'e iji koo arguu dhabee jedha. Ani maalittan jira? Rakkinattan jira akka biyya kanaatiin. Rakkinarrattan jira jedha Daawiti. Rakkinattan jira rakkinarraa kan ka'e immoo iji koo iyyuu arguu dhabeedha. Nami rakkina keessa galeera taanaan itti dukkanaa'eera taanaan iji isaa lafan argu. Iji isaa lafan argu. Waanuma isa fayyadu utuu jiraate iyyuu argeen fudhatu. Nami rakkinni itti dukkaneesse mee jara keenya nami itti dukkanaa'e nami haalli harkaa bade nami kompaasiin jireenyaa harkaa bade nami itti dhaame ibsaan ija isaatu dukkana hin argu jireenya gateera jechuudha hin deema malee hin argu. Kanaaf amala jireenya dukkanaa keessatti iji namaa lafan argu ija namaa irratti hojjeta. Isa duwwaayyuu miti ija keessaaf ija ala internal eyesight and external eyesight namni ija lama qaba. Rakkinni garuu internal eyesight isa keessaa sin jaamsa isa alaa sin jaamsa. Ameen ameen. Maali abalu maaliif akkasin goone abalu maaliif akkasin hin jenne abalu maaliif kana hin goone bara dukkanaa keessa itti jaameera jechuudha qabameera jechuudha keessaas alaas hin argu jechuudha. Rakkinni ija namatti jaamsiti maqaa Yesuusiin. Maali abalu sibila darbe miti yommuudhaan anoon agarreen maaliif itti jaamse jechuudha maqaa Yesuusiin itti dukkanaa jechuudha. Meme barumsa waaree kana boodaatiin Waaqayyo ija namaarraa waa tarsaasa. Haleluuyaa. Amallumti rakkina dukkanaa kun namoota keenya namoota beekaa keenya jetti jaamsiti. Waa jiraa hin arginu. Waa inuma argamaa hin arginu. Jireenyi jiraa hin arginu. Yeroo masaatu dukkanaa ija namaa dukkaneessa. Keessa namaas dukkaneessa bakkee namaarras ijuma sa argamu kanas hin dukkaneessa. Internal and external eyesight namarratti hojjeta jechuudha. Warri Emaawusi utuma gooftaa Yesuusin jindeemanii iji isaanii ittifameera jedha. Luqaas 24 gaafa dubbistan lakkoofsa 8 kaastanii iji isaanii ittifamaadha jedha. Yesuus ijjiin iyyuu jiru Yesuusin arguu hin danda'an. Maaliif sammuu isaanii keessatti Yesuus du'eera eengaddumti dhagaa guddaa kiloogiraamii 600 irra kaa'ame abdiin dukkanaa'eera. Gaafa Yesuus fannoo irra jiru immoo sa'aatii 3 biyyi lafaa guutummaan cufamee dukkanaa'eera. Biiftuun ifa ishee dhoowwatteetti eega yeroo sana itti dukkanaa'edhee yaadan isuma gaafa jimaataatu sanbata irra ga'ee dafinooti itti darbaara maqaa Yesuusiin. Isuma gaafa jimaataa sa'aatii 6:9 dukkanaa'etu sammuu warra Emaawus irraa hin baane itti dukkanaa'e sammuu isaanii keessatti Yesuus du'eera jechaa deemu. Yesuus immoo du'aayyuu ka'eera itti mul'ateera wajjin deemaa jira isuma isatti hamatu. Yesuusuma itti hamatu itti dukkanaa'e nama rakkateef waan haasa'uuf namatti haasa'u iyyuu hin beeku takka ture arga malee. Kanaaf maal taata yaa warra Emaawus jedhee taasofnaani ati immoo gidduu kana biyyan turre namicha Yesuus jedhamu nama nuyi jaallan nu jalaa fuudhanii ajjeesanii dhagaarra kaa'anii biyya lafaatti dukkanaa'e ameen ija keenya nu jaamsanii kanaaf dhiifnee galaa jirra jennaani yeroo jiru du'aan kaa'an jenneere ameen. Maal danda'ee du'aa ka'a dhagaarra kaa'anii miti ati garuu biyyan jirtu jedhan ammas isumaam. Eetuu dhaqanii nyaata nyaatanii immoo takka tureetti mul'ate ija isaanii immoo bane. Kanaaf ija namaarratti hojjetti dukkanni rakkina. Nama baay'ee rakkate dafee isin hin argu. Takka ture ati ilma abboo intini miti. Dafeen fidu kun nama jireenyi hubannoo isaa jalaa balleessa nama dukkaneessa sammuu isaa itti dukkanaa'e Waaqayyo sagalee kanaan irraa tarsaasa. Egaa isa duwwaa miti. Aggaar yeroo bishaan bira teessu bishaan ni jira garuu ishee itti dukkanaadha. Seera uumamaa 21:19 irratti
jireenya dukkanaa jiraatti mana namaati ari'atamteetti lafitti dheera guyyaa masaafaatu bishaan bira jirti hin argitu mucaan koo du'uuf jettee boossi hamma darbannaa eeboo tokko irraa sittee jireenya dukkanaa waan ta'eef hin boossi ergamaan fiigaa dhufe akka dhufeen ameen lafa ija ishee dhaqe dukkana miilanaa dabarsuuf waaqoo jalqaba lafa ija kee dhufa akka dhufeen ija ishee shaa godhee gaafa banu bishaan bira jirti lakkaani bishaan bira hin jira jechuudhaan natti dukkanaa'e malee yaa nama waaqayyoo akka dukkanaa'e hin se'in waaqayyoo ergaa isaa ergeera ija kee irraa hin banamaa atis akkuma namaa burqaa eebbaa argita biyyi wallaggaas burqaa eebbaa hin arga dacheen keenyas burqituu eebbaa argee nama du'uuf jedhu bira dafee nuugaa mucichi du'uudhaaf ka'es hin fayye iji keen banamaa dukkanni ni faa mucichi hin jiraata iji keen banamaa dukkanni ni faa maatiin keen jiraatu iji keen banamaa dukkanni ni faa biyyi kee hin jiraata egaa sammuu ishee keessatti mana namaatii baate waan ta'eef bakkeetii hin argaman seene manaayyoon dhibame bishaan qalqala tokkoon geggeessano kanaaf sammuu ishee keessa bishaan qalqalatu jira malee bishaan ni burqaan hin jiru bara bishaan qalqala waaqayyo garuu burqaa nama arga ameen ameen kanaaf nami immoo waan mana isaa keessaa jiraatu gadi ba'ee alaa jiraata ishee kana qabadhaame namni waan mana isaa keessaa jiraatu gadi ba'ee alaa jiraata namni manatti baay'ee rakkatu gaafa gadi ba'us rakkinichi sammuu isaa qabatee jira jechuudha ameen namni mana baay'ee rakkatu yoo gadi ba'es isuma manaa jiraatu sana jiraata wanti keessaa nu miidheera wanti laphee namootaa dukkaneessi ammas nu qoreera waaqayyo garuu dukkana kana hin dabarsa egaan lammaffaan amalli jireenya dukkanaa maal isee dhufi amala sammuu namaa irratti hojjechuu qaba ija sammuu tokkoffaa irratti maal kaa'ame ija lammaffaa sammuu mee waa'ee sammuu keessanii yaada Marqos 6:52 irratti akkas jedha sammuun isaanii duudee waan tureef dinqii Yesuus biddeena 5 irratti hojjeteenis isa namanneedha bartooti gooftaa waggaa 3 duukaa deemu sammuu dukkanaadhaan duukaa deemu yommuu dinqii godhus waama rakkina Yesuus duukaa deemanii yaadu waa'ee masa mana dhiisanii mana koo dhiiseensi duukaa bu'ee ooti jedhu malee iji keenya banamee bor ifatti baanan jedhan kanaaf sammuun isaaniidha dukkaneeffamee ture jedha sammuutu dukkaneeffame malee bakkeetu ifadha sammuutu dukkanadha kutaa sammuu namaa keessaa ibsaan badeera irran deebi'a kutaa sammuu namaa keessaa ibsaan badeera ibsaa kana kan fidu sagalee wangeelaati ituu alaa ifeeyyuu sammuu nama keessaa dukkanaa'eera maaliif jireenya dukkanaa dhageenye jireenya dukkanaa addaabtii goone nu bare jechuudha waaqayyo garuu bakkeedhaatu hin ta'in keessaa ibsa baran sammuu keenya keessaa ifa sammuun isaanii dukkaneeffame ture jedha kanaafidha inni Luqaas 24:45 irratti immoo hawbataniif sammuu isaanii ibsee dhufu sammuun namaa hin ifa har'a kutaatitti galtuutti ifatu hin ta'in sammuu keetu ifa irran deebi'a mee harka ol kaasaa kifilee yookiin kutaa ruumiyaatitti galtuutti hin ta'in sammuu kee keessaa ibsaan qabataarra ibsaan miilanaa sammuu keessaa ifa yommuu sana dukkanni biyya keessaa ba'a dukkanni biyya keenyaa jalqaba sammuu keessaa ba'uu qabu isaa booddee bakkee irraas hin ba'a amma garuu namoota sammuun isaanii dukkanaa'een ililchee jechaa oolla mee gammadee jechaa oolla mee fiigee jechaa oolla mee qabadheera jedhee jechaa oolla mana isaa keessa isaati dukkanaadha akkam gootu keessuma isaatu rakkisaadha keessa isaati dhaloota keessi isaa miidhame garuu irraan of jajjabeessu homaan jedhugaa waldaan jira waldaa baay'ee jira jaateef yoo asii iddoo tokko hoo iddoo tokko naqoo fedhe yoo chi qabbana amma iddoo tokko naq hamma tokko alaa ifa fakkaata keessi namoota baay'ee garuu dukkanaadha waaqa dukkana ibsu ameen dukkana kana booda garuu ifatu ta'a isa duwwaas miti amalli dukkanaa amala nama daangessuu qaba Ba'uu 8:28 irratti sabni Israa'elii yeroo biyya Gibxiitti dukkanaa'ee jiru sana waggaa 430
halkanii guyyaan ibsaa yoo jiraate yoo biiftu yoo jiraate yoo itti dukkanaadha. Gaafa kana mootiin Fari'oon immoo akkasidha. Waaqayyoof sagannaa yeroo isaan jedhani sagaduullee sagadaa garuu fagaattanii hin deeminaa. Guyyaa tokko qofa deemtanii sagaddanii deebitu jedha. Hin fagaatan jechuudha. Guyyaama tokko duwwaa deemtu jedhe fagaattanii hin deeminaa hin deebitu jedha. Yeroo dukkanaame namaan deemu karaan namaan dheeratu mul'ati. Namaan dheeratu jireenya maqaa Yesuusiin. Maaliif dukkana waan ta'eef. Ammayyuu isin halkanuma isa mul'atuyyuu gadi baatanii fagoo deemuu hin dandeessan. Maaliif hin deemsisu naannoo manaa deemtu. Dukkanni maal nama gooti? Jireenyi gaafa namatti hammaatu manatti nama gashiti. Eeriyaa tokko nama tursiti. Akka Fari'oon amalli isaa akka nami deemeen fagaanne godha. Maqaa Yesuusiin. Jara keenya dukkanarraa kan ka'e jireenyi ulfaachuurraa kan ka'e sammuu guguddaa baay'eetu manatti gale. Nama guguddaa baay'eetti hidhamee taa'e. Nama jajjaba baay'eetti hidhamee taa'e. Tajaajiltoota baay'eetti hidhamee taa'e. Mul'ata biyya ijaaruutu hidhamee ta'a. Eebba dhaloota wal ga'uutu hidhamee ta'a. Itti dukkanaa'e. Maaliif fagaachuu hin dandeenye. Ameen. Har'a nan dubbadhamee warri ergaan kun isinii galu. Maatii keetiif fagaachuu barbaadda? Biyya kee fagaachuu barbaadda? Barri dukkanaa kun hin ka'a. Miilli kee deemee hin fagaata. Iddoo barte sanaa hin dabarta. Iddootti si baran sanaa hin sochoota. Ameen ameen. Museen gaafa hoolota abbiyyuu isaatii eegaa ture boqonnaa 3 yommuu dubbistan lakkoofsa 2 seera ba'uu irratti hoolota abbiyyuu isaatii achi dabarseedha. Utuma tiksu achi dabarse. Dhaloonni yeroo jireenya dukkanaa kee jiraatan achi darbuu dadhabu. Gaafa mallattoon ifaa jalqabu garuu daangaa kaleessaa dabarsuu jalqabu. Deemuu jalqabu. Jara keenya hin dukkanaa'e malee hammati geesse duwwaa miti biyyi lafa. Hin dukkanaa'eef malee hammati baratte mini barumsi. Hammati tajaajilte kana duwwaa min tajaajilli. Amma garuu Waaqayyo bara dukkanaa kana hin dabarsa. Atis hin dabarta. Miilla iddoo tokko bare Waaqayyo achi sochoosa. Aluma tokko miilla keessan ilaalaa. Sirriitti ilaalaa. Akkam fagaadhee hin deemne jedhame wanti na daangesse jedha. Narraa hin hiikama jedhame anis nan fagaadha jedhame. Ameen. Yeroo baay'ee namoonni akka qala'aa ta'u qala'aan maal gooti? Rasaasa ergitee biraa hafti. Rasaasa ergitee mana biratti hafti. Duukaan natti qala'aan beektuu isa rasaasi keessaa bu'u. Inni maal keessatti hafu? Achuma buuti isheen naannoo qawwee buuti. Inni fiigu isa kam? Qala'aa taatamoo rasaasa taatee kana booda harka keessa ol kaasaa kan nama akkasii. Maqaa Yesuusiin mul'ata si keessa jiru rasaasa ta'a. Haleluuyaa. Harka keessa rasaa. Wanti qabeessa bara si buusaa ture sirraa ka'a. Dukkanni kun immoo hin ifaa. Atis fagoo buutaan jedheen. Mee fagoon bu'aa jedhaa kamee fagoo. Namoonni qabsiifatanii dhufanii dheengadda roobiirra waan tokko kaaseen ture. Namoonni qabsiifatanii dhufanii abaluun achi hin dhabu yoo achi dhabe yoo achi dhabne birrii ammanaa nan kaffal jedhanii yommuu dhufan ati miilana rasaasa taateetta waan ta'eef qala'aan hin hafati garuu baateetta. Akkamittiin baate rasaasi akkamitti baate? Maaliif baate? Maaliif fagaatti? Humna ishee duubaan gaafa milaacii kan jedhamutti bu'an humna dhufee dhiitutu jira. Siniin galle. Humna dhufee rukututu jira. Siniin galle. Illee gara sanallee hin beeku mini. Isa kan wangeelaan beekan. Ati waa harkistaa waan tokkotu fiigee dhaqee mutaa kan jedhamu jira. Hinnaa humnumaan dhaqeedha. Gaafa ni dha'u ho'iteetti waan ta'eef aarteetti waan ta'eef rasaasi biyya kanan teessu. Hinaarti gaafa ni dha'u sana hinaarti aartee obbo Qalaa nagaan oolaa safaraa bayiraan. Haleluuyaa. Yoo karaan hin jiru ta'e iyyuu meeqa aartee baateetti waan ta'eef girgiddaanis karaan. Fiilxiinis karaan. Bilookeettiinis karaan. Karaan hin jiru garuu karaan. Humna dhiitee sokkisiisee jira. Waaqayyo warra dukkanaan marfamee taa'u kanaan akka jedhu warra sagalee kanaan humna si dhiitu humna sitti bu'uun sitti
utuun jaallatin qalaansa barattaftii rasaasni chwaa chwaa finfinneerra biyya alaarra biyya keessaarra biyya adiirra biyya gurraacharra baadiyyaa magaalaarra fiildii gurguddaarra barumsa gurguddaarra hojii gurguddaa karoora gurguddaa chwaa eenyu rasaas nama sibiraatti bu'anii qalaaminani rasaasa edika jedhika haleluuyaa rasaasni kan isheen aartee kaateef mutaa kan jedhamu maqaa rukuteef waaqoo sagalee akka mutaa tokko sirratti lafattis arganii waan keessaa baatu keessaa baatee qalaansa barattafaa rasaasiif iddoo hundumaa iddoo bira haleluuyaa yeroo baay'ee gaafa dukkanaa dhokachuutu baay'ata yeroo dukkanaa keessa warri argamanii hin fayyadan warri fayyadan immoo dhokatu ishee kana qabadha yeroo dukkanaa keessa warri fayyadanii hin dhokatu warri hin fayyanne immoo mul'atu baay'ee murteessoo warri ta'anii bara dukkanaa keessa hin dhokatu hin jiran sagalee isaanii bada maaliif kaayyoo isaanii jalaa qorama jaa ta'eef dukkanatu isaan miidha waan ta'eef dhokatu warri dukkanaa wajjin walii galanii mul'atan immoo hin fayyadan isaanii ameen ish gara galgalaa halkan baadiyyaatti horiin gara mana miniire bineensi gara bakkee horiin lafa sila dheedaa ture dhiisee hingala bakka sassaabbatee waan fedhe haa ta'u ishee mancoradhee naan hingala manatti innis immoo taraasaa foori caabaa yuusuun immoo foori caabaa miniire inni immoo hin fayyadu immoo dhokate bara dukkanni ammaatu keessa ijoolleen mul'ata dhaloonni mul'ata namoonni waajjira jajjabaa namoonni ayyaanaa namoonni kapitaalaa namoonni bebbeekamoon dukkana rakkinaatiin qabamu warri yaan immoo warra dukkanichaa ajii walii galanidha waraabessi dukkanaa ajii walii gala bineensi kan biraan dukkanaa ajii walii gala mee warri jireenya ifaa ajii walii galta harka keessa ol kaasaa group of light warri garee ifa harka keessa raasaa isiniif immoo ifichi Yesuus Kiristoos haala qindeessaa jira dukkanni kan abbaa dukkanaati abbaan dukkanaa immoo seexana yes or no yes seexanni immoo bara gara dhumaatti dukkanaaf ilkaan qaruutti darbatama waanuma achitti hojjetu piraaktii gochaa jira piraaktisii irra jira nun immoo ijoollee ifaati gara bara dhumaatti immoo gara jireenya ifaatti sokkina hardhumaan nu bareera hankeenya ifa yeroo baay'ee kan hin dubbadhu tokko jaartiitu waldaa dhatti garuu badaa qajeeshitee na tolumaa gadi gooti gaafuma waggaatti tokko dhattus qabdi dhattee maqeesii faatti mattee galti qeesii gaasumtitti naa guutaati hirbaata gooftaan nan dhowwatina ittee galtedhani achi booda jaartiin baay'ee dulloomaniiru namichi qeesiinis hin dhiisaniif beekama qeesiin egaa yeroo isaa eeganii waaqayyoo egaa qeesiis paasteris raajota sinuma ajjeesaati hin du'e qeesiin naa qeesiin gaafa dukkana tokko keessa dhaqee dhaabata jaartiin immoo isa booddeedhaan turanii du'anii dhaqanii ennaanii ergamaan garbeel dhaabatee galmeedha maqaa namaa waam adde shaakkanee firdiisaa adde sobboqee ituma jechaa deemu abeetedhan jaartiin dhuftaniitu jedhan dukkanni guddaan jira ifi guddaan immoo jira barumsuma amma barsiifnu kan hankoo gara kamiidha laataa jettee gaafatte ennaan waanuma lafarratti hojjettaniidha kaa'edha akkas taanaanoo qajeeshee moo waldaa dhaqaan turre noo itti dukkanuma kana ta'a fakkaatattee gaafa isheen kukkufaa kaatu dukkana waan ta'eef qeesiin hin dhaabata akkas goonaan harkaan itti buute itti hubattee gaafa laaltu qeesicha as jirtuu isinisii waa'ee ammammaa jedhe ankoo jettu jedhe paappaasiin immoo isa ulaa gajjallaa kana jiran abbaan dukkanaa gara dukkanaatti harkisa
abbaan ifaa gara ifaatti harkisa. Mee warri gara ifaatti harkifattan haleluuyaa. Mee ani gara ifaatti jedhame hojiidhaan gara ifaa mul'ataan jireenyaan guddinaan tajaajilaan mul'ata fuula duraan sagaleen kan gadi bu'aara. Mee gara ifaa jedhame ifa dukkana garasi. Kanaafi yeroo dukkanaa egaati nama dhossa namoonni waliin argan dukkana waan ta'eef yeroo baay'ee moorri argaman immoo hin fayyadan. Baay'ee wayi dhokachuu jechuun immoo faayidaa dhabuu jechuu miti. Mee ishee kana walitti barreeffamas qabachuu dandeessu. Dhokachuun faayidaa dhabuu miti jedhame. Jireenya namaa kana keessa lafeen hin mul'atu. Lafeen hin mul'atu. Yooma dhabamee yooma ispoonjii gaashaa irra hin jirullee ta'e ispoonjii hundi hin qabu ispoonjii cimaa yoo dhabillee leezerii mallee tubiseera Waaqayyo. Kana achi lafeen argitan yaadumaan beektu malee lafeen argitan qaqqabdanii ilaaltu malee lafeen bakkee adii taa'u jira. Tameen sila waa jireera garuu yoo lafeen laga kee barate malee hin jiru. Garuu kan namicha baatee deemu eenyudha? Kan foon isaa hammam ga'u baatee deemu eenyudha? Ankoo ilaalin ankee ilaali maal? Eeyyantu baatee deema magaazii nama kana ga'u kan hin argamaa garuu lafee koo agartee beektu. Nami argamee hin beekne arga wal qaasaa garuu biyya kan baatu dukkanaan dhoosee malee jira. Haleluuyaa. Natti tolaa jira. Namoonni biyya baachuu danda'an waldaa baachuu danda'an addunyaa kana baachuu danda'an ijoolleen kakuu ijoolleen wangeelaa ijoolleen Kiristoos biyya baatanii deemuu kan danda'an akka lafee dhokatanii kan ta'an garuu immoo isa argamu kan baatanii jiru. Waaqayyo hojii isaan kaa'eera. Waaqayyo garuu bara mul'achuu hin fidaa. Mee hin fida jedhaaga. Haleluuyaa. Namoonni abaluu akkam bareeda akkam bareeddeenu lafee baateera. Ameen. Lafee mashee qaqallootitti du'ee baate garuu dhugaan isheen argamu lafee namni hin argu. Namni hin argu. Namni yaaduuf utuu jirtu mul'ataan jireenyaan barnootaan tajaajilaan utuu jirtu dhokatte Waaqayyo faayidaarra jirta wayiif si kaa'e. Yeroo itti faayidaan kun beekamu immoo hin dhufaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Egaa sammuu nama irratti hojjetti inni kan biraan waa'ee nama daangessu jenneerraa akka fagaatanii hin deemne nama dhowwiti jenneerraa. Egaa yeroo daangeffamuu kana keessa fagaachuun hin danda'amu. Naannoo qe'eetti deebi'uudha. Naannoo jireenya naannoo tokko bara dukkanaa abalumatti dukkanaa ijoollee manaasoon ba'u jedhama. Manaasoon baatu meerre too asfaaltii labbii kana niiftee meerre karaarra soon jirtu. Bara dukkanaa gadi ba'e namaan hin jedhu. Namni sassaabbatee galee jira. Waaqayyo dukkanaa kana hin dabarsa. Ameen ameen. Egaa yeroo dukkanaa akkasii ishee kana qabadhaa dhaloota utuu fi dhaloota u'uutu baay'ata. Dhaloota utuu fi dhaloota u'uu. Utuuf u'uu baay'ata. Seera lakkoofsaa 14:2. Seera lakkoofsaa 14:2. Dhaloota utuuf dhaloota u'uu jecha kana jedhame. Dhaloota utuu dhaloota u'uu. Akkasidhaan utuu biyya Gibxiitii baanee dukkana kana kee hangalle ta'ee silaa yoo nadhani buqqee keenya bira teenya nyaannaadhan. Okkoteen foonii immoo silaa na biran taa'u reedhe tokko. Waan naachuu waan fuudheetu man ture gaabbeedhe utuu ta'e garuu jedhe. Amma jedhe nutti dukkanaa'eera lafa onaadha. Museetu immoo kana nu godha jedhe. Achi booddee tokko immoo mataa qabatee akkas jedhe jedhe. Maa hin dennaan buqqee qullubbii foontu na turgaa naannoo jedhe tokko. Bara dukkanaa hin urgaa hin arganii utuu baay'ata u'uu baay'ata. U'uu kana gaaf tokko sitti meedha. U'uun kun qubeen dubbachiiftuun jara keenya rakkinumaa walitti aante malee afur taatee walitti aante hin beektu.
rakkinuma walitti aante malee qubeen seeruma barreeffamaa keessatti hamma kana walitti aanee taa'e yoo anna dhimenaan afur taanee mas gooftaadha Yesuus. Bara dukkana akkasii namni utuu fi utuu baay'ata. Utuu barumsa kana baranne ta'e, utuu an akkaawuntiin baranne ta'e, utuu waan biraa barattee ta'e Yesuusuma utuu noonafu. Utuu ani biyya kana dhumne ta'e, utuu ani siluma saayyuu neerumne ta'e, utuu ani fuune ta'e Ameerikaan no eessayyuu dhaqe. Utuun bara dukkanaa nama duukaa jirti. Waaqayyo ameen ameen. Bara kanaaf bara utuu kanaa hin dabarsaan jedha. Utuu kan jedhu regressionidha. Gaabbii irraa dhufa utuun. Gaabbuudha. Dhaloonni baay'een hin gaabbu. Utuu meedha. Edagamaa utuu kana dhibne kana utuu as dhannee achi nanne utuu immoo kana utuudha kan biraan immoo. Kun hundinuu garuu jireenya dukkanaati. Waaqayyo garuu hunduma isaaf hin dabarsa. Egaan yeroo dukkanni jireenyaa ulfaatu kana inni arfaffaan walwallaaluu sobaatu baay'ata. Walwallaaluu sobaa. Mee jecha kana irra deebi'aa jira asirriimatti. Walwallaaluu sobaa jedha. Walwallaaluu sobaa jechuun maal jechuudha? Sobanii walwallaaluu jechuudha. Tuma wal beekanii dukkanaa fidam. Jireenya dukkanoofnaan malee wal beekna hundi keenya. Firuma wallaalta beeka. Yeroo darbellee maali tiniitti wal beekna mineedha. Anoon beeku maal. Maal gaafichallee shee wajjin dunne lakki anoon beeku. Intiniitti illee waa jiran intiniitti gaaf tokkollee waraqata tokko sitti kennee akkas. Ana lakki anoos hin beeku. Dukkanatu bara isaatu wal nama wallaalchisaamu. Yoon ka'ee beeka'ee dhewaan biraatti dhufaadha malee si wallaalanii min dukkanata akka godhaa jira. Dukkanaaf rakkinatu wal nu wallaalchisa. Jara keenya Phexrosiif Toomaasii waggaa 3 walakkaa gooftaa Yesuus jindamanii gooftaa Yesuusii wallaalan. Phexrosii Maarqos 14:71 irratti gaafa wanta ittiin cimtee reebichi dabalee alangaan irra bu'uu jalqabu Phexros inni guyyaa fakkaraa oole. Sa'aatii lama dura ol duukaa turanii. Jechuun guyyaa masaayyuu. Naganta galgala kana indaanqoon utuun iyyin gaafanne dhufu fakkaraa ture. Yesuus edee bira taa'ee qaqqabee harka isaa bira taa'ee qaqqabaa oola. Indaa'um ergaa isaa gaafa dubbatu nuyi warri itti sinnee teenya harkaan qaqqabne akkana barreessinaa jedhe Yohaannis Phexros immoo Yesuusin baay'ee mal jaallatu. Biruma siqanii silaa Phexros immoo sessiqaan ittiin baasu. Ittuma siqa. Gaafa alangaarra buusutti gaan garuu mucaan durbaa tokko fiigaa dhuftee akkam reetti beettaa sareebamaa jiru kanaa innaan maqaa eewuudhaan harki abeen haa jechuudha. Waan akkasiin jiru. Gaafa rakkinaa gaafa dukkanaame ijoollee nama sin beekutu sin hin beeku sin jedha. Inni nu beeku Yesuus garuu dukkana kana hin dabarsa. Amma dhuguma Phexrosii qurxummii meeqa qabee 153 qabsiisee Yesuusi. Kunoo qurxummiin guutee tarsa'uu ga'e jedhee sitti dhiyaachuun naaf hin ta'u dheetti kufe. Yesuus kana siyaa oolchoo dhee akka kadhachuuf iyyuu ta'e. Isaa fedhee billaa fuudhee gurra namaa kutaa oole. Wajjinuu kadhannaa dhaqee ribi qabdee rafe. Si'a meeqayyuu ka'ee ammayyuu rafaa hirtaadhee dammase. Duukaa deeme. Sibiran gara kee dhufannaan bishaan irra kottu ittiin jedhame. Kunuu hafee fudhatee tulluutti ol ba'e. Ulfina isaa itti agarsiise. Hoo asiin gallu tokko Yesuusiif mana ijaarraa, tokko Eeliyaasiif ijaarra, tokko Museef ijaarradhe dhugaa ba'e. Dukkanni alangaa dhufnaan. Rakkinni mana mootummaa irraatti cimnaa yeroo san. Lakki nama keeramu hin beeku isa yookaan nagaddisiiseme namicha kana hin beeku. Yesuusiin namicha jedhama. Maqaa Yesuus. Isi keessa ilaalaa rakkina dabartu fettee na wallaalanii jedha nama sin biraati. Amma si ana maariffaa tokko fidaniiru baalaayyeedhaan waan ishee sin beeku. Baalaayye godheen darbe jechuun akka waa'ee nagarree. Sobanii sana fuudhaa amma godaa amma miillaatti ilaalanii sobanii darbu. Baalaayyeedhaan maqaa ishee. Ma balaan itti bu'a. Mee walitti bu'a baalaayye manan godhin jedha rakkinni hin darba. Amma yoon kee wal dubbisnee buna ishee dhufaa bunni ishee immoo si'ana maraateera ibbaa gadi hin teessu. Daballaan lama si gaafata. Namni si'anaas immoo waan lama walirra jajata. Amma kun ba'utti kana fideedha. Kana amannaa ta'e baalaayye.
Balayya safartaaf. Kanaaf sobanii wal wallaalu. Rakkinumti waan cimtee wal wallaalu. Hin bilbilaaf aluma tola saama sakanii obboleessa shaakuraa faasa ollaa keessanii miti. Lakkii anoo nama akka jedhamu hin beeku. Maal wajjin baranne gaaf tokko illee astamaanii tokko akka jedhee lakkii anoo waan akkasii hin beeku no. Phexros hin wallaaltaa rakkinaafette. Dukkanni hin darba amaluma isaa wal nama wallaalchisaa garuu nurraa hin ka'a. Ameen. Namni baay'een yeroo nagaa wal baree dukkana keetti wal wallaala. Rakkina keetti wal wallaala. Hilma I love you jechaa oolutu. Hilma yeroo jireenyi jiru qarshiin waa fooyyee qabdu yookiin biyyaa waa ergan birrii kana ergan ansiin du'a jedhu kanatu. Gaachi rakkinnuuf immoo wal beennaa jedha. Annama akkasiin. Kanaaf wal wallaaluu soba. Toomaas inni Yesuus duukaa deeme yooma waan fedhe ta'e iyyuu deeme. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti kottaa barsiisaa jidduuna jedhe. Barsiisaa keenya jidduuna jedheetu dhaqee Yohaannis boqonnaa 20 irra immoo lakkoofsa 9 gidduu jira. Dhaqee Yohaannis 20 irratti immoo anoo sin beeku ati dhuguma isa waraanamteedha Yesuus jedhe. Meerre inni qubi kee inni si urame harki kee inni si waqarame meerre inni eeboon immoo si waraane jedheetu gaafachuutti ka'e hin wallaale jechuudha. Kanaaf bara dukkanaa akkasii namni nama wallaalti. Isin darbaa. Utuu si beekanii kan si wallaalan Waaqayyo bara akkasii kana hin dabarse. Egaa inni itti aanu inni shanaffaan warri dhugaa mana cufatanii warri sobaa alaa sirbu bara dukkanni jireenyaa ulfaatu. Amaluma isaati. Warri dhugaa mana cufatu. Yohaannis 20:19 irratti bartoonni mana cufatanii taa'anii itti dukkanaa'e Yesuus isaan biraa qabamee maqaa fannifameef mana cufataniidha. Sobdoonni garuu isa ajjeefne fanninne jedhanii warri sobatti dhugaa ba'an sobatti masakkaranii bakkeedhaa sirbu. Jarri kun immoo sodaattee manatti galti. Bara dukkanaa bara rakkina akkasii mi'a warri sirban warra sobaa ta'u. Warri manatti galan immoo warri tuffataman immoo warra dhugaa ta'u. Gareen dhugaa bara dukkanaa hin miidhama. Waaqni ifaa garuu bara dukkanaa hin dabarsa. Dhugaan deggeraan qabu. Mana cufatanii taa'an. Warri sun immoo alaa sirbu. Gaafa dhugaan mul'ate garuu. Ameen ameen. Akka inni dhufee ol lixeen nagaan isiniif haa ta'u. Gaafa inni dhume lapheen sodaate hin aare. Dukkanni balbalaa irraa baname. Cufatteen teessu dukkanni kun hin darbaa. Warra mana cufaadhaan naqee inni nagaa isaaniif erge. Har'as Yesuus gara keenya. Egaa of eeggannoo yeroo jireenya dukkanaa keessaa isinitti himaa. Ishee kana yaadumaan qabadhaa. Of eeggannoo yeroo jireenya dukkanaa jalatti akkas jedhaa. Hin bari'u seetee godaannisa hin banne ofirraan kaa'in. Hin bari'u seetee ijoolleen bari'a. Mee harka ol kaasaa hin bari'a jedhame. Dabalaa jedhame. Hin bari'u seetee godaannisan darbina ofirraan kaa'in. Namoonni baay'een hin bari'u se'u. Naan darbu se'u. Hin bari'u se'u. Jara keenyaa bari'uuf jira. Ameen ameen. Eeyye. Isa duwwaamini jireenya darbuuf jettee seenaan darbine yookiin seenaa hin fayyanne keesseen darbine. Gaafa lafti bari'us jibbisiisa. Ameen. Ishee kana akkasitti ilaallee mee yeroo ifaa immoo amala akkamii jira isa jedhu gabaabsinee ilaalla. Yeroo ifa mee al tokko immoo harki keessa raasaati yeroo ifa jedhame. Egaa yeroo jireenya dukkanaa maal akka ta'u ilaalleerraa amala yeroo ifaa immoo isinitti hima. Egaan ifni ofii masaatiiyyuu ari'ataa dukkanaati. Ifa yoo qabaattan dukkana hin mootu. Har'a maqaa Yesuusiin meeshaan dukkana hari'atu ifadha. Ameen ameen. Ifti ofii masheetiiyyuu gooftaa dukkana ariitee dhidhimsituudha. Ari'ee biyya kanaa baasee dhidhimsuu kan danda'u ifadha. Egaan ifni utuu qalamaan ibsame adiif calaqqisaadha. Kun beekamaadha. Ifni nuyi jennu kun utuu nuu dhufe utuu argame utuu ibsame yeroo ibsamu adiif calaqqisaadha. Haalli ifaa gammachuudha. Milkaa'ina
jijjiirama. Ameen. Asteer 8:16 qabadhaa dhimma ifaa jalatti. Asteer 8:16 akkas jedha. Yeroon kun immoo warra Yihuudootaatiif jedha. Yeroo ifaa, yeroo gammachuu, yeroo ilillee fi yeroo ulfinaa turedha. Yihuudoonni warri yeroon ililleef yeroon gammachuu yeroo ifaa dhufe kuni baduudhaaf dhumuudhaaf labsiin irratti ba'ee guyyaa 3 gidduutti akka biyya lafaarraa dhuman Haamaan kan jedhamu namichi tokko labsii baasee fixeera. Labsii dhume keessatti Waaqayyo Asteeriin kaasee dubbii galagashe. Booda warri hin banna jedhanii hin dhumne jedhanii yaadaman akkuma tasaa dubbiin galagalaan akkas jedhan Waaqayyo dubbii galagalcheera jedhan. Jara keenya Waaqayyo al tokkotti waa dubbii galagalchee bara dukkanaa dabarse bara ifa. Ameen ameen. Bara ifa. Haleluuyaa. Abaluu ifatti ba'e jechuun maal jechuudha? Mee ishee kana wal gaafadhaa. Abaluu ifatti ba'e jechuun ifatti baate yookiin ifatti ba'e jechuun maal jechuudha? Walinnis nu abaluu ifatti ba'e jechuudha. Hin gammade. Hin gammade. Hin milkaa'e. Hin milkaa'e. Milkaa'e jechuudha. Hin milkaa'e. Milkaa'ina agarsiisa. Milkaa'ina agarsiisa. Ammallee ifatti baaneerraa yookiin ammallee milkoofneerraa. Ammoo ifatti baaneerraa. Wuy abaluu ifatti ba'e. Maatiin abaluu fa'aa ifatti ba'anii. Dhageessanii beektanii afaan yeroo baay'ee baadiyyaa irratti haasa'amudha. Ifumatti ba'anii ammoo abaluu fa'aa ifatu ba'e. Durii ibsaan qabani. Durii biiftuun mana biyya isaaniitti ba'een beeku. Jireenya milkaa'inaatu mana isaanii qaqqabe jechuudha. Harka keessan ol kaasaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin maatii keef siif ifti isinaa qaqqabu. Kanaaf abaluu ifatti ba'e jechuun ni milkaa'e, ni soorome, ni injifate, hin bilisoome, of danda'e, nama ta'e, beekamtii argate kaakaafaa. Baay'eedhaan. Irraan deebi'a. Abaluu ifatti ba'e jechuun ni milkaa'e, ni soorome yookiin ni duroome seenu, ni injifate, ni bilisoome, of danda'e, nama ta'e, beekamtii argate, hin guddate, itti fufa. Isin irratti haa ta'u. Ameen ameen. Eeyyee. Mikiyaas 7:9 akkas jedha. Inni gara ifaatti na baasa. Ameen. Ani immoo qajeelummaa isaa argee nan gammada. Inni gara eessaatti nu baasa? Yabiyya nana Waaqayyo gara ifaatti nu baasa. Mi harka keessa raasaa Waaqayyo gara ifaatti nu baasa dhaame. Waan tokko dhugaa isinii ba'a. By the way, barumsi amma barsiisaa jirru mana keessanii wajjin kallattiidhaan waa ilaallachuu qaba. Anama seenaa dubbachaa irra min. Yeroon kana dubbadhu practically waan ati keessa jirtu Waaqayyo geddaruuf jedha. Nami kanatti amane barumsa kana irratti mee ani tun barumsa kana baradhu maatii korraa waamti dukkanni tokko sokkuu qaba kan jedhu. Ila xiiqeffadhu na intaa'e callettee hin taa'in maal harka keessa raasaa. Amma sitti tolee jira taanaani dhiisin dhaggeeffatini sitti bashannanaa jirta taanaan bakka zanaadhaaf fataadha taanaani warra bufataaf bozanaa bira dhaqi baradhu. Amma garuu nama biyyattitti dukkanaa'eera jedhu wajjin barachaa irra mana keessanirraa dukkana tokkotu sokka. Qe'ee warra keetii isa baadiyyaarraa waatu shaa. Harka keessa raasaa ila golgaa gurraachaa wayi golgaa gurraachaa wayi Waaqayyo dukkana wayi tokko mana keerraa shaataataataata. Ila sinu yakkasedha mela akkas ila eeyye ila dukkana jireenyaa dukkana ikoonoomii dukkana mul'ata dukkana wallaggaa dukkana dachee Oromiyaa dukkana lafa keenya dukkana biqilaa keenya dukkana hawaasa keenya dukkana waldaa keenya dukkana biyya keenya Waaqayyo samaatatat godhe kaasee gataa. Anaaf ituun barsiisu waan irraa hin ifaa. Ameen ameen. Waan isinitti hima. Bar tokko yeroon qormaata qoramee jiru najjoo yeroon jiru jireenyi immoo ulfaataa ture. Amma maanga'u amma wayya. Yesus gooftaadha. Ila na rakkisa ture baay'ee magaa namoonni keenya baay'ee rakkinaa dubbachuun jaallatanii intini keenya intini walitti qabaa intini jechuu jaallatu. Walitti qabaa intini waajjira intini fayyadu. Ko Injiru waayu ila kana jira mana keenya
Haleluyaa! Takka takka immoo waan nurra ga'e dubbachuun gaariidha. Phaawulos wangeela godhee ofii makoo akkan lallabu na waameedha. Isuma narratti ta'e lallabaa jedhe. Kanaaf yeroo sanatti oofan jibbee haalli ulfaataadha. Namni jabaadhu hin jiru. Ani immoo hangafaa nama ilaaluun qabu. Warri na booddee naan ilaalti. Asuma keetti jirti na dhaggeeffachaa jirti. Ani immoo nama yaa abaluu koo jedhuun qabu. Kanaaf jireenyi nu ulfaate fala wallaaleen biqiltuu guddisuu tokko jalqabe. Achi guyyaa biqiltuun guddisaa halkan immoo sagantaa galgalaa tokko waldaan najjoo warri keessan beektu iddoo shanii natti kennan akka misoomaa ta'e hin beeku. Har'as irratti lallaba, boori sagan irratti lallaba, boori sattaa irratti lallaba. Iddoo shan halkan guyyaa torban kee guyyaa lama duwwaa hin naqu jechuudha sagantaa. Garuu galgala naa ka'an guyyaa biqiltuun guddise. Booda jireenyi nu ulfaate biri 150 immoo jedha. Gaaf tokko nan kadhadhe, aaree nan kadhadhe. Natti dukkanaa ijaa ta'eef. Aaree kadhadhee nan rafe. Ani raajii garboolee nan dhagaa malee hin beeku. Natti dhufan halkan mul'ataan natti dhufanii ani gundooma waan caccabaa tokko biddeen gogaa caccabaa tokko nyaachaa jiraayyuu dhufanii akkas naan jedhan. Maal goota kanaa naan jedhan. Kaanuma irra hin jira gaan jedhan. Kennedhan fuudhanii lafatti gadi galagashan. Ameen. Maaliif hin jedhan kana nyaattu. Ameen. Amma immoo kadhadhee waan isa wallaaleen yaa Waaqayyo nama kana soom eewudha moodha isin yennaan raajii garbooleedhaadhan. Amma isin duukaa deemuu reennaan lakki yeroo kan biraa hin dhufta amma garuu tureedhan. Akkan takka kadhadhee mul'ata koo argee ba'uun yaadadhe gaa hojittii keessa. Isattaan nutti immoo amma gara gooftaa dhaqanii ruqees bal'inaan immoo dhufan. Isaan immoo ifa guddaa tokko keessa goranii akkas harkaan akkas fagoo irratti an dukkana tokko keessa jira. Oluma kottu gara ifaatti oluma baay'inaan. Eewudha isin immoo ani kees bal'inaa dhalan. Har'a immoo qeesiidhaan dhufte. Kaleessa raajii erge amma qeesii erge maal ergure. Kana booddee nan kadhadhee Waaqayyo karaa banee biyya kana kan dhufu natti dubbate gaa keessa kootti. Isa raajonni natti mandhiiseen anumatti miin jedhe Waaqayyo. Anaafati waliin oonnaan jedheen. Waan itti karaa namaa natti himtu. Nan kadhadhee achi booda akkuma kadhadheetti akkan biyya kana dhufu afurri Waaqayyo naa ibse. Booda dhaqee gaafan xalayaa waldaa gaafadhu lakki ijoolleen akka itti baatu rakkatti leestirootaati naan jedhe jaarsi waldaa. Yoo na yoo as jiraatan hin beekan. Naani lakki ga'anii jedheen leestirummaa fituu hin ta'in wangeela lallabuudhaafidha. Waaqayyo immoo natti meera. Ameen ameen. Kanaafanii sagalee dhaga'een dhufe biyya kana malee barumsaa fin dhufe miti. Waaqayyo na galatu. Egaa gara ifaatti isaan jedhaniifan jedhe. Amma Waaqayyo sagalee kanaan nama gara ifaatti baasu qaba. Mee harka keessan ol kaasaa. Barumsa gadhiifamaa jiru kanaan maatii dukkana keessa jiruuf dhaloota dukkana keessa jiruuf sagaleen ifatti baasu tokko dhufeera. Sagaleen ifatti si baasu dhufeera. Haleluuyaa. Inni gara ifaatti na baasaa jedhe gaa Mikiyaas 7:9 ani immoo qajeelummaa isaa argee nan gammadaa jedha. Egaa amala yeroo jireenya ifaa keessa immoo namaa mul'atan yookiin argaman isa kanan qabxii sadii isinitti hima. Yeroo ifaa inni tokkoffaan jaallatamummaan ni dabala. Ameen. Jaallatamummaan ni dabala. Akkas jedha Asteer 8:17 Yihuudoonni du'itti faradame al tokko Waaqayyo labsii irraa geddaree jennaan farda baay'ee fiigutti xalayaatti kennaniidha. Biyyarra naanna'ee fardi kun baay'ee akka fiiguuf filatame farda colleedha jedha. Labsiin galagaleera. Yihuudoonni jiraataniiru. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Haamaanni nama rakkisu fannifameera. Mordekaayi immoo barcuma mootiitti ba'eera kan jedhu fardatu fuudhee fiiga. Farda kanarraati barreeffamaan ibsaa fiigu. Achi booda warri Yihuudoota hin ta'in immoo fiiganii dhufan. Ameen ameen. Amma nuyi jedhan achi gaanii abeet jedhe gaa. Amma nuti Yihuudootadha nu galmeessaadhan. Maal isinoo Yihuudoota miti jennaan ammaa jalqabnee nuyi Yihuudiidha qomoo keessanitti geeddarannaa jedhan. Jaallatamummaa dubbistu. Dura eenyutu dhaqeetti warra isa eegan yookiin nama isa bira jiru waa'ee isa biyyaa bushuu miti namti aanama yookiin ganda waama inni zoonii ma bushuyyuu barreessituu isaa yookiin waardiyyaa xaasii jalqabu si qaqqabu
si qaqqabanii si dabarsanii achi nama jira siin jechuu danda'u yookiin immoo dhaabadhu siin jechuu danda'u yookiin immoo barreessituun isaa dhiifama soorii nama wajjin jiru jechuu dandeessa. Namuma kaleessati yeroo kee immoo wajjin barattee iyyuu haasaan sii dhufuu didee immoo wajjin haasoftu yeroo haasaan sii dhufuu dideedha. Nama anuma waan hin dubbachaa jiruun qaba. Nama ifi sii ba'urraa kan ka'e. Jaallatamummaan kee dabalee karaa namaa si argatan. Kallattiidhaan yeroo ta'e namuma tajaajilaa mada wangeeluma tajaajila suma kana tajaajila garuu kanuma tajaajila. Wangeelli baadiyyaaf magaalaa qabay. Wangeela warra baadiyyaa wangeela warra magaalaa jedhama. Wayyaa seetee sammuu. Isaan wal qixxeesseera Yesuus. Gooftaan kana bichaan gammadan. Booleettis kanuma lallabamu. Boolee Mikaa'el ila kan. Diillaa gogolaatto. Kanuma lallabamu. Ameen. Kanaaf nama sanatti bilbiluuf jennaan ganaanaan jedhaniin bilbila isaa argachuuf iyyuu qees intiniitu sii gaafatee intiniitti sii dabalaalan intiniin immoo ganaan hammuma kana cimeera isa duyyaati. Egaa garmalee walitti bu'aa garmalee mammoo oluuf hin kaasiniidha nama simbiraatiin. Maali hamma kana sin godhinaa yeroo tokko moo waaqayyo gaafa inni dhaloota ol kaasu immoo isheenis rakkina qabdi. Inni tokko maal inti abbaa mul'ataan cabbaxee naa gammadaa maqaama maal godheef kanaaf gammaduuf mila kanumatti buuse hin baanna kanummoos barri kabajamullee dhufaa garuu keessan bayinaa minire maadhani yeroo xinnoo kootee dhani keessa bal'inaa yeroo xinnoo kutaa sadii baradhu najjoo keessatti dhani Haile Sillaaseetu mootii Haile Sillaaseetu alaltuun daawwachuu dhufeedhan warri najjoo innaani gubbaa miishiniitti itti deemnaan kutaa sadiin bara itti deemnee innaani karaarra tun dhufu na dubbiseedha. Namoonni bakka gammadde ol na fufuudhani igaameedhaan gurra kottaa saasan eennaan harkicha hin niqatin. Harki kuni baay'ee ayyaana qabaneera waan ta'eef torban tokko ittiin biddeen nyaadhan tureera. Waaqayyo nama hin kabaja. Harka kee qabuudhaaf hin rakkatu garuu ati hin rakkisin. Ameen. Egaa bara jaallatamummaa. Dukkana kana boota ilaa barumsa kana boota ati yoo diddaan irratti ni arga ol kaasaa taakiluma amma akka qaldiitti argitu kan yeroo baay'ee waa'ee keenya himnee hin beeknu amma barsiisaa gamme dubbii cimee ammattan qaba ilaa maqaa kana mee laasma kan argachuu mee isuma yeroo hundaa isin bira dhaabatu kanan jedhee isuma laasma kan argitan kan maaloo akkamittiin argachuu dandeenya nasa maaloo ani moo garaasaa qabaalaan asittan cakkanaala yaa waaqna gargaariyaati. Yeroo jaallatamummaan kee dabalu dhufeera. Haleluuyaa! Limmoo yeroo bitan dur limmoo bituudhaaf qodaa binnaan hin ga'u. Limmoo bituun naqeen jedhamu. Limmoo fudhachuufan waan akkasii bitee jedhamu. Duuka dhadhuudha. Amma gatii kee dabala. Arga ol kaasaa. Abaluu waamneerra abaluma duukaa maa dhufu siin jedhani amma situ qofaa kee dhaqee rifaayinii kutaa. Haleluuyaa. Rifaayinii maqasii godhe harka kee maqasii godhe. Ila waajjira guddaa biyyaalessaatti tajaajila guddaa biyyaalessaatti. Ila lallaba biyya biraatti raajummaadhaaf biyya biraatti wangeelaaf biyya biraatti tajaajilaaf biyya biraatti mul'ataan biyya biraatti. Refati pala tentara bodia. Situ rifaini kutegala. Abalun talaya wamne abalun mofi masanduka du fasinjarani amma garu talaya anjal gabasi barrefama. Garagalcha waajjira biyyaalessaatti barreeffama. Garagalchi immoo maqaa keetti deebi'a. Ati
immoo garagalcha sana fudhattee situma taatee dhaqaa. Rifaayinii jalqabaa si dhaqee qaat godhee gala. Jajjabaan biyyaa kee dhaabbatee tu'a. Jaallatamummaan kee maqaa dabaleef. Maqaa tajaajilli kee dabaleef. Maqaa dookimentiin kee dabaleef. Maqaa jireenyi kee dabaleef. Maqaa biyya Wallaggaa dabaleef. Jajjaboonni kaanii akkasima tan godhaa. Minan dabala barana edhaaka. Dukkanni kaa jedhaakama. Dabaleen ba'aa jedhaaka. Gatiin koon dabalaa jedhaaka. Mul'ati koon dabalaa jedhaaka. Na wallaalchifadhaa jedhaaka. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Bara dabalu. Bara dabalu. Bara jaallatamummaa. Amen. Amen. Jo jirta dukkana si dhosse Waaqayyo jalqaba dukkana sirraa kaasa. Ela jirta dibamteetta maatii keerra mul'ata jira ayyaana jira biyya kanarra sagalee wangeelaa jira barabbaa gammachiisii ka'ee Waaqayyootti lallabaa jira qeessota jajjabootti kaasee paasteroota baay'eedhaan lallabsiisaa jira raajota baay'eedhaan biyya Wallaggaatti lallabsiisaa jira. Iji kaleessa hin badu, iji kaleessa hin badu, iji kaleessa. La rifani parabashia. Ija godhata. Dadhabbii raajota kaleessaa ija godhata. Inni kan qeessota baay'ee ija godhata. Inni luba guddinaa tumsaafaa ija godhata. Inni kan qees bal'inaafaa ija godhata. Inni raajota gurguddaan biyya irratti ka'ee ija godhata. Dukkanni biyya keenyarraa hatatatatata jedhee arca. Jaallatamummaan kee iddoo bala. Rookaseba. Anatti waa dhufeera. Ijoo amala yeroo ifaa kaname jaallatamummaa dabala. Inni lammaffaan immoo barbaadamummaa dabala. Wal fakkaataa garuu garaagarummaa qaba. Barbaadamummaa. Abboota firdii 11 hanga 6 Yiftaa yeroo inni dukkanaaf gidiraa keessa jiraatu obbolaansaa warri masaanuurraa dhalatan isa jibbanii itti ka'anii hari'anii biyyaa ishee baasan. Waaqayyo immoo gatamaa duukaa dhaqa. Bara dukkanaa dabarseetiya manatti ijaariya. Abbaa biyyaa ta'ee lafa fudhatee guddate. Diinni immoo dhuftee warratti ari'atteetti nammitiya. Gaafa kana qaanaa dhaqaniitu obbo Yiftaa abeet. Barto kollee jibbinee si ariine amma dukkanni kee ifeera. Mee kottuu mootii nuu ta'e jedhan. Maa jennaan geggeessaa nuu ta'e lolan nutti ka'e lolan nurraa deebifta jedhan. Amma barbaadamummaan isaa hin ka'e. Dukkanni boye tokko sirraa ka'a. Barbaadamummaan kee dabala. Barbaadamummaan koo dabaleera jechaa dhaabadhu amantiidhaan. Barbaadamummaan maatii kee dabaleera. Barbaadamummaan biyya kanaa dabaleera. Barbaadamummaan dhalootaa dabaleera wangeela irraa kan ka'e.